kan ilmaa kana fura qulqulluu waaqatu amiin kabajamtootaaf jaalatamtoota maatiiwwan waaqayyoo ijoolleen tawaayedoo hordoftoonni chaayinaalee dhangaa lubbuu bakka lafa jirtanitti nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu akkam jirtu galanni fulfinni waaqayyoo dhafaatan nagaa kooti yeroo dheeraadhaan booda egaa deebinee bifa haaraadhaan sagantaa barnoota keenyaa jalqabneetu jirra guyyaa har'aa kana qabadhee kan isinii dhiyaadhe obboleessi keenya tokko kan kaase yookiin immoo kan gaafate qophii gaafii fi deebii kallattii dhimma yeroo irratti qopheeffannee qabna hanga xumura sagantaa kiyyaatti akkana wajjin turtanii dhaggeeffattan akka barattan waan isiniif hin galle immoo koomentii jalatti barreessuudhaan akka gaafattan laayik sheer gochuun yeroo keessan biraan akka geessanii affeerraa qophii kiyyaati kallattiidhumaan gara qophii keenyatti darbina obboleessi keenya gaafii akkana jedhu gaafatee jira sirriitti hubadhaa dhimmi kun dhimma hubatamuu qabudha yeroo keessan biraan sheer gochuudhaan biraan dhugaan affeerraa qophii kiyyaati. Tokkoffaa waa'ee sooma jechuudha. Sooma jechuun gaafa jechuudhaani jechuun yoo jedhamu nyaata dhugaatii irraa fagaatanii waaqaa gara waaqayyootti deemuudha. Kana ta'ee immoo fakkeenyaaf sooma keessatti amma ortodoksiin tokko sooma kan soomu namoonni baay'een amma gaafa soomii sooman nyaata kan nyaatanii foon wantoota beelladoota irraa dhufan qofa aannan buuphaa waan akka kana dhiisa. Sooma jechuun aannanii buuphaa foon dhiisuudhamu nyaatota jiran hundayyuu dhiisanii isaatii murtaa'eef laphee qulqulluudhaan gara waaqayyootti deemuudha. Tokko isa kanaadhaani inni lammaffammoo jechuudha. Yoo foonii fi aannan dhiisuun hin danda'amu soomuudha ta'e. Sababa maaliitiif dhorkamee jira wangeela keessatti tiksiidhaan yookaan immoo seera wangeelatiin dhorkamee jira. Moo aannan foon dhabuurraa kan ka'e qaamni koo ni huqqate kan jedhu sanarraa ka'ee kanatti hiikkate moo tiksii mataa isaa danda'anii qaba kan jedhudha gaafiin koo inni tokko kanaadhaani. Egaa akkuma dhageessan gaafiin kun gaafii ijoodha. Nama kamiifuu ifa waan ta'uu danda'uu fi namni kamuu beekuu kan qabudha jechuudha. Gaafii kanaaf deebii ta'uu kan danda'u yeroo darbe audoo tokko riikardi godheera. Mee audoo kana waliin dhaggeeffannee wanta irratti dabalamuu qabu immoo irratti kan dabalu ta'a. Walumaan dhaggeeffannu jedhu. Sooma jechuun maal jechuudha? Yoo jennee ilaallee sooma jechuun of daangessuu, of dhorkuu jechuudha. Maalirraa of daangessina? Maalirraa of dhorkina yoo jennee sirriitti hubachuu qabdu. Sooma jechuun maal jechuudha? Of dhorkuu, of daangessuu. Maalirraa? Walumaan dhaggeeffannu. Wantoota sadirraa of daangessina, wantoota sadirraa of dhorkina. Sadarkaan inni jalqabaa sa'aatii murtaa'eef yeroo murtaa'eef nyaata fi dhugaatii kamirraayyuu of daangessu jechuudha sooma jechuun. Fakkeenyaaf namni tokko hanga sa'aatii 9tti ni sooma yoo ta'e sooma kana keessatti hanga sa'a 9 ta'utti nyaataa fi dhugaatii kamirraayyuu of daangessee hanga sa'aatii sanaatti kan turu jechuudha. Isa jalqabaa keessatti nyaataa fi dhugaatii kamirraayyuu of daangessu isa jedhamu keessatti ilaalama. Lammaffaan immoo nyaatota fo'amoo jedhaman irraa kan of daangessinudha. Bu'aawwan beelladootaa kan ta'an macaafni qulqulluun nyaatota fo'amoo warreen jedhaman kana kan lafa kaa'ee abbootiin keenya kan lagachaa turan sana kan lagannudha jechuudha. Fakkeenyaaf macaafa raajicha Daani'el boqonnaa 10 lakkoofsa 2 kaanee gaafa dubbisnu bara sana ani Daani'el torban 3 gaddaan tureedha. Sooma jechuun gadduu jechuudha. Macaafa raajicha Yo'eel boqonnaa 2 lakkoofsa 12 irratti ammayyuu garaa keessan guutuudhaan gadduudhaan gad of deebisuudhaan gara kootti deebi'aa anis gara keessanitti nan deebi'aa uffata keessan hin tarsaasinaa laphee keessan tarsaasaa laphee keessan qulqulleessaa akkuma jedhee sooma jechuun gadduu jechuudha. Maal gaddina yoo jenne
waan balleessineef waan yakkineef badii keenyatti gaddinee gadduu keenyan immoo Waaqayyoon dhiifama akka nuuf godhu kan ittiin Waaqayyoon dhiifama gaafannu kan Waaqayyoon waliin itti araaramnudha jechuudha. Kanaaf gaddaan tureedha. Torban 3 amma gahutti ani nyaata fo'amoo hin nyaanne foon daadhiin waayiniis afaan koo bira hin geenye dibatas hin dibanneedha. Kanaafuu nyaatota fo'amoo warreen jedhaman bu'aawwan foonii warreen jedhaman irraa kan of daangeessinu yookiin immoo kan of dhoorkinudha jechuudha. Yaada kana keessatti amma yoonaatti waa lama hubanneerra. Soomii jechuun of daangeessuudha jenneerra. Maalirraa of daangeessina? Guutumaa guututti nyaata fi dhugaatirraa of daangeessina isa jalqabaati. Inni lammaffaan immoo nyaatota keessaa nyaatota fo'amoo kan ta'an bu'aawwan beelladootaa kan ta'an macaafa qulqulluu irratti akka nuti hin nyaanneef yeroo sooma keenyatti akka lagachuu qabnuuf abboonni keenya lagatanii akka nuti lagannuuf kan lafa nu kaa'anidha. Itti fufnee dhaggeeffannu barnoota guddaa of keessaa qaba waan ta'eef hanga xumuraatti dhaggeeffadhaa. Foonii warreen jedhaman immoo egaa as keessatti Daani'el ani nyaanne kan inni jedhe foon jedhee kaa'eera. Kan akka killee yookiin immoo buuphaa inni jennu kan akka aannanii fi kanneen kana fakkaatan kan biroonis bu'aawwan beelladootaati jechuudha. Fooni bu'aa beelladaa erga ta'ee yookiin immoo nyaata fo'amoo erga jedhamee killee fi aannan akkasuma kanneen kana fakkaatanis bu'aawwan beelladaa nyaatota fo'amoo jedhamu waan ta'eef hanga tsooma keenyaatti yookiin immoo hanga tsooma keenya raawwannutti hanga gadda keenya sana raawwannutti bu'aawwan beelladaa kanarraa akka of dhorkuu qabnu Daani'el irraatii gabaabinaan hubachuu yookiin immoo barachuu ni dandeenya jechuudha. Dabalataanis faarfataan Daawit nyaata dhabuudhaan dhadhaa dhabuudhaan qaamni koo ni huqqate akkuma jedhee qaama keenya huqqisnee foon keenya adamnee lubbuun keenya boqonnaa barabaraa akka argattu kan itti taasisnu Waaqayyo wajjiniin kan ittiin wal arginu gadduudhaan gad of deebisuudhaan gara Waaqayyootti kan ittiin deebinu Waaqayyo seera keenyatti kan ittiin deebi'uu danda'u daandii gara Waaqayyootti nu fiduu dandeessu keessaa tokko soomiidha jechuudha. Egaa as keessatti dubbiin ijoon barnoota kanaa sooma jechuun lagachuudhaan nyaataaf dhugaatii lagachuudhaan nyaatota fo'amoo immoo yeroo itti barbaachisutti lagachuudhaan foon keenya adamnee lubbuu keenyaaf boqonnaa barabaraa argachuudhaaf yaada hammeenyarraa yaada qulqullummaaf qajeelinaatti cubburraa gara qulqullummaatti kan ittiin deebinuu fi Waaqayyoorraa eebba kan ittiin argannu gaafii gaafanneef deebii kan ittiin nuuf deebuu danda'u tokko sooma akka ta'e barnoota kana keessatti hubachuu dandeenya jechuudha. Qophii kana keessatti egaa sooma jechuun egaa akkuma ilaalle jalqaba nyaatarraa of daangeessuu, lammaffaan nyaatota fo'amoo irraa of daangeessuudha. Sadaffaan immoo maalidha isa jedhu qophii kana keessatti waliin ilaalla. Sadaffaan immoo qaamolee miiraa keenya hundumaan kan irraa of daangeessinu maalirraa cubbuurraatii kan of daangeessinudha jechuudha. Kanas macaafa keessatti macaafa Isaayyaas raajicha boqonnaa 58 irraa kaanee gaafa dubbisnu Waaqayyo amma dandeessu guddisi dubbadhu malee of hin qabiniin sagalee kee akka fiinotti ol kaasii dhageessisi saba kootti irra daddarbaa isaanii sanyii Yaaqoobitti cubbuu isaanii himi. Isaan guyyaa hunduma na barbaaddatu karaa koo beekuus hin fedhu akka saba wanta qajeelaa hojjetuu fi seera koo isa qajeelaa hin dhiisnetti wanta gochuun isaaniif ta'u beekuu hin fedhu. Ana Waaqayyotti dhiyaachuus ni jaallatu jedheera. Isaanii ati gara keenya in ilaaltu erga ta'ee nuyi maaliif soomne? Ati nuuf hin beekne erga ta'ee nuyi maaliif dhiphanne in jedhudha. Soomni keenya, gadduun keenya, dhiphachuun keenya
waaqayyo biratti nuuf dhaga'amu waaqayyo biratti nuuf beekamu qaba. Waaqayyoon biratti akka nuuf beekamuuf waaqayyoon biratti immoo akka nuuf fudhatamuuf soomni keenya akkamitti soomuu qabna kan jennu as keessatti kan laallu yommuu ta'u, ati nuuf hin beekne erga ta'e maaliif soomne maaliif of dhiphifne jedhu waaqayyo immoo kunoo yeroo soomtanitti waanuma jaallattan raawwattu jedha. Egaa waqtii sooma keenyatti yeroo sooma keenyatti waan ofii keenya foon keenya jaallatu osoo hin ta'in waan waaqayyoon jaallatu raawwachuu akka qabnudha jechuudha. Hojjettoota keessanitti hojii hin cimsitu. Kunoo isin yommuu soomtan waliin qochootu, wal loltu, aboottiidhaanis wal rukuttu. Akka amma soomtan kanatti yoo itti fuftan kadhannaan keessan waan isiniif dhaga'amu isinitti fakkaataare. Soominaniif waadde isa akkasiitire. Inni isin soomuudhaa jettanii isa namni gaaf tokko dhiphisee akka dhallaadduu coologee mataa isaa gadi qabatee uffata gaddaas uffatee daaraa keessa taa'u kana guyyaan waaqayyo jaalatu isa kana erga jedhee soominaniif waadde warra firdii jallaadhaan hidhaman hiikuu, hudhaa waanjoo itti furuu, warra cunqurfaman luba baasuu yookiin bilisa baasuu, waanjoo hundumaas isaan irraa caccabsuudha mitiire. Biddeena keessan warra beela'aniif hiyyeessa oliif gadi jooruuf iddoo bultii kennuu, isa qullaa ta'e yommuu argitan daara baasuu, warra amantii keessan ta'anitti dugda gatuu dhiisuudha mitiire. Erga jedhee yoo kana hunduma gootaniif ifni keessan akka biiftuu ganamaa oliin ba'a. Madaan keessanis dafee deebi'ee ni fayyaa. Qajeelummaan keessan isin duraa in adeema. Ulfinni koos isin booddee isin eega jedhee waaqayyoon dubbateera jechuudha. Sooma gaafa soomnu tokko hojii gaarii raawwachuudha jechuudha. Inni dhumaan immoo gurra keenyaan hamaa dhaga'uu, ija keenyaan hamaa ilaaluu, qalbii keenyaan yaada keenyaan waan waaqayyoon hin jaallanne yaaduu, luka keenyaan bakka waaqayyoon hin jaallanne waaqolii tolfamuun bakka itti waaqeffaman wanta waaqayyoon gaddisiisuu danda'u irraa fagaachuu, qalbii fi yaada keenyaan gara waaqayyootti deebine jiraachuu, harka keenyas waa waaqayyoon jaallanne qaqqabuu dhiisuu, atuus fudhachuu saamuu dhiisuudha jedhee waaqayyo gooftaan nu barsiiseera. Soomni waaqayyo jaallatu akkaataa kanaan yoo soomneedha waan ta'eef soomii jechuun isa kanadha jechuudha. Egaati akkuma dhageessan gaafii obboleessi keenya kaaseef deebii guutuu argachuu ni danda'a. Warreen biroos immoo gaafiiwwan sooma irratti qabdaniif sirriitti bu'uurarraa hundeerraa waa'ee soomaa hubachuu akka dandeessan abdiin. Sooma jechuun nyaata qofa lagachuudha. Lakki sooma jechuun nyaata qofa lagachuu miti jechuudha. Akkuma dhageessan sooma jechuun of daangeessuu lagachuu erga ta'e maal laganna? Tokko nyaatanii laganna. Lammaffaan immoo nyaatota keessaa immoo nyaatota fo'amoo ni laganna. Nyaata laganna gaafa jedhu yeroo murtaa'eef, yeroo daanga'eef, yeroo labsii soomee jirutti yookiin immoo namni tokko qannoonaa qabutti fayyadamee yeroo isaaf qannoonaan kenname sanitti sooma sana laganna. Lammaffaan immoo waan dhageenyu waan arginu hojii hojjennu adeemsa jiru keessaatii waan hamaa ta'e lagachuudha jechuudha. Wantoota lagachuu qabnu as keessa kaawwamee jira. Barnoota kanarraa waa hedduu akka hubattan abdiin qaba. Mee dabalatan waa'ee soomaa kanarratti obboleessi keenya ammas gaafii inni kaasu ilaala. Sooma duuka gootaa keessatti fakkeenyaaf sooma duuka boonni yeroo sana kan soomanii waan arguu barbaadan yookaan immoo waan barbaadasaniif sooman. Sooma duuka gootaa sana sabni amma jiru yookaan dhalli amma jiru saba maaliitiif sooma maal arguuf sooma? Moo waanuma sooma duuka boonni soomaniif duuka boota fakkaachuuf soomu moo dhiiga nuuf qaba kan jedhu gaafii kooti kan adeemsisan. Gaafiin obboleessi keenya akkuma dhageessan sooma duuka bootaa wal qabata. Duuka boonni sooma soomaniiru fakkeenyaaf sooma filchataa yookiin immoo sooma haadha keenya qulqulleetti dubaroo Maariyaam waa'ee du'aa ka'umsa ishee arguudhaaf soomaniiru. Dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin simachuudhaaf soomaniiru raajonni illee jechuudha. Duuka boota qofa osoo hin ta'in raajonni illee soomaa turan. Kanaafuu duuka boonni soomaa turan. Dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin arguudhaaf illee dursanii sooman. Kiristoosiin gara addunyaa kanaatti gaafa inni dhufu soomaan simanna jedhanii sooman. Nutoo maaliif soomna? Isaan nu fakkaachuudhaaf soomna moo?
kan jedhudha jechuudha gaafiin obboleessa keenya. Deebii isaamee barnoota kana keessaati sirriitti waliin dhaggeeffannu jechuudha. Keenya hiika guddaadha kan inni nuuf qabu. Sooma jechuun gadduudhaa jenneera. Maalitti gaddina? Cubbuu keenyatti gaddina. Fakkeenyaaf amma soomni amma keessa jirru kun sooma guddaa, sooma gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yookiin immoo sooma Faasigaa jedhama. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos sooma kana soomeera. Maaliif sooma kana soomna nuti amma? Sooma kana gooftaan keenya Yesuus Kiristoos soomeera. Warreen biraa namoonni amantaa keenyaan faallaa ta'an Yesuus Kiristoos iyyuu nuuf soomeera jedhanii sooma kana kan dhiisan ni jiru. Nuti garuu sooma kana maaliif soomnaa kan jedhu as keessatti yoo ilaalle gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan inni soome tokkoffaa nu barsiisuudhaaf. Lammaffaa immoo akkuma wangeela Maatewos boqonnaa 4 irratti arginu erga gadaama Qorontos keessaa ba'ee Daabiloosiin qorameera. Daabiloosiin gaafa qoramu wantoota gurguddaa sadii soomiidhaan moo'eera. Fakkeenyaaf cubbuuwwan gurguddaa addunyaa kan jedhaman sadan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos erga soomee sooma keessaa ba'ee booddee cubbuuwwan gurguddaa addunyaa sadan kan jedhaman kana gooftaan keenya Yesuus Kiristoos moo'eera. Kana gochuun isaa nu barsiisuudhaaf jechuudha. Cubbuuwwan gurguddaa sadan inni jedhamanii tokko Daabiloos yommuu qoraa turetti anis beela'eera atis beelofteetta dhagaa kana daabboo taasisiitii maal goona ni nyaanna jedhe. Har'a addunyaa irratti waan nyaatamuuf jecha jireenya fooniidhaaf jecha namoonni baay'een isaanii waaqa isaanis gananii waadaa galanis gananii waan dubbatanis irraanfatanii cubbuu guddaa keessa kan galan sababa nyaatatiif. Kun cubbuu guddaadha jechuudha. Nyaatatu cubbuudha osoo hin ta'in damni yookiin cubbuun karaa nyaataadhaan dhufu waaqayyo irraa addaan nama baasuu danda'a. Fakkeenyaaf Addaam abbaan keenya kan inni mo'ame sababa nyaatatiin. Isa balasii kana yoo nyaatte waaqa taata waan jedhameef abboonni waaqayyo isa ulfaataa sana cabsee gorsa Daabiloosiin kan inni fudhatee Eden Gannat keessaa ba'ee garbummaan akka inni jiraatu isa taasise sababa nyaataati jechuudha. Namni inni jalqaba Addaam nyaatan akka kufe nutis immoo deebinee nyaatan akka hin kufneef gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maal godhe? Namni nyaata qofaan hin jiraatu dubbii sagalee waaqayyoo afaan waaqayyoo keessaa bahuun ni jiraata jedhamee barreeffameera jedhee namni nyaata qofa irratti akka bu'uuratee hin jiraanne nyaata qofaan akka hin jiraanne dubbiin waaqayyoo sagaleen waaqayyoo akka nu barbaachisu jireenya bara baraadhaaf galuudhaafis akka nu barbaachisu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fakkeenya ta'ee nu barsiise. Addaami nyaatan mo'ame. Nuti immoo diina keenya Daabiloos nyaatan akka moonu nyaanni nuti nyaachuu qabnu immoo fooniif dhiiga isaa ta'uu akka qabu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos sooma kana keessatti fannoo gubbaa olee gidiraa sana argee dhiiga isaa qulqulluu dhangalaasee foon isaa kutee kun foon koodhaa nyaadhaa kun immoo dhiiga koodhaa dhugaa jedhee Addaam nyaatan yoo mo'ame nuti immoo nyaatan akka isa moonu yookiin Daabiloosin akka mo'uu dandeenyu jireenya bara baraa akka argachuu dandeenyu waaqayyo wajjin akka tokkotti hin taanu kenna. Addaam baala sana yookiin immoo nyaata sana nyaatee waaqayyo irraa addaan ba'e. Namni foon dhiiga waaqayyo nyaate kan dhuge garuu waaqayyo wajjin tokko ta'a. Wangeela Yohaannis boqonnaa 54 lakkoofsa 6 irratti foon koo kan nyaate dhiiga koo kan dhuge bara baraan jiraata. Ani isa waliin hin jiraata innis na waliin jiraata. Ani isa keessa jira innis na keessa jiraata. Kanaaf waaqayyo irraa kan addaan nu baasu nyaachuu akka hin qabne nyaata yoo nyaanne kan nyaachuu qabna jennee addaan baafachuu akka qabnu dubbii sagalee waaqayyootiin karaa waaqayyo nurraa barbaaduun akka jiraachuu qabnu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nu barsiise. Inni lammaffaan immoo Daabiloosiin erga tulluu irratti ol baasee booddee yoo ati kuftee anaaf sagaddee waan biyya lafaa kana keessa jiru yookiin immoo guutummaa biyya lafaa kanaa maalan siifan kennaa jedhee. Kana jechuun qabeenyadha jechuudha. Namoonni baay'een addunyaa irratti yoo ilaalle qabeenyaaf jedhanii waaqayyo irraa addaan bahu. Waaqa tolfamaa waaqessuun cubbuu akka ta'e osoo beekanuu mana xonqaa'ee deemanii
xungaa'eedhaan hojjisiifatanii sooromuun cubbuu ta'uu isaa osoo beekanuu jireenya lafarraa fi badhaadhummaa foonii barbaaduudhaaf waa'ee lubbuu isaanii isa boru gubattu gammachuu foon isaanii caalchifatanii namoonni baay'een biyya lafaarratti soorummaaf qabeenya biyya lafaa argachuudhaaf jecha cubbuu hojjetu. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos immoo maal jedheen? Seexana nana argaa koo duraa turee dhibakka. Fuula kiyya fuulduraa badee waan akkanaa fuula keenya fuulduraa baduu qabu. Cubbuu guddaan akka kanaa hin jiru waan ta'eef. Maaliif cubbuu guddaadha waan ta'eef Waaqayyo irraa kan addaan nu baasu waan ta'eef yaadni akka kanaa hojiin akka kanaa fuula keenya fuulduraa turuu akka qabu Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos sooma kana keessatti nu barsiise. Sadaffaan immoo gaara gubbaatti erga ol baase asirraa gad of darbadhu faarfannaa Daawit 91 lakkoofsa 11 irratti miilli kee dhagaatti akka hin buuneef ergamoonni kee harka irratti si baatu kan jedhu barreeffameera jedhee caqasa macaafa qulqulluu caqasee kore. Gaafa kana Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos immoo Waaqayyoon uumaa kee akka malee hin abdatin akka malee si hin qorin kan jedhu caafameera jedhee Daabiloosin ni injifate jechuudha. Kanaaf egaa nutis diina keenya Daabiloosin injifachuudhaaf soomuun barbaachisaadha jechuudha. Egaa gara ijoo dubbii keenyatti gaafa deebinu sooma kana Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos soomeera. Nutoo maaliif soomna yoo jenne sooma jechuun gaddadha jenneerra. Maal gaddina maaliif gaddina kan jedhu immoo waa'ee cubbuu keenyaa gaddina eenyutti gaddina ofitti gaddina badii keenyatti. Kanaaf fakkeenyaaf sooma Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fakkeenyummaadhaan soomii nu agarsiise kana gaafa soomnu tokkoffaa wantoota amma sadan kaasne kana ittiin injifanna. Cubbuulee addunyaa kana keessatti raawwataman cubbuuwwan gurguddoo addunyaa kana mo'atan yookiin immoo gurguddoodha kan jedhaman sadan kana tokkoffaa tibiitii jechuudha. Naafsa gadi gaafa jedhamu tibiitii agarsiisa. Qabeenya fi garaa jaalachuu kana mo'annu irra taanan jaalala qarshii kana mo'annu irra taanan wantoonni biraa nu rakkisan jechuudha. Kanaaf isa kana ittiin mo'annu walumaa galatti cubbuu Waaqayyo irraa addaan nu baasuu danda'u sooma kanaan ni mo'anna. Lammaffaan immoo Waaqayyo irraa eebba arganna. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irraa eebba arganna. Barakata arganna. Diina keenya Daabiloosin ittiin mo'anna. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 17:21 irratti afurri akka kanaa soomiif kadhannaadhaan malee hin ba'u jedhee Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkuma dubbate immoo hafuura hamoo jireenya keenya keessa jiru immoo soomaatiin ni baafna. Manni keenya barakataan sugaan akka guutamu taasisa. Foon keenya adamnee lubbuun keenya boqonnaa akka argattuuf lubbuu keenyaaf jireenya bara baraa kan ta'uu danda'u garaa lubbuu qopheessa. Kanaaf sooma kana keessatti soomuun keenya faayidaa guddaa qaba jechuudha. Gara ijoo dubbii keenyatti gaafa deemnu fakkeenyaaf sooma duuka bu'oonni waa'ee dubaroo Maariyaam Toomaas arge sana arguudhaaf jecha subaayee qabatanii soomanii giftii keenya dubaroo Maariyaamin arganiiru. Ani isinis akka duuka bu'ootaatti laphee qulqulluudhaan osoo soomne hojii gaarummaa osoo qabaanne sooma keenya keessatti gaabbiin osoo jiraate haadha keenya dubaroo Maariyaamii akka hin argineef wanti nu daangessu hin jiru. Dookimaas mana isaatti simatee ishee argite. Inni kan arge qaama foonitiin argite. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis qaama foonitiin argite. Har'a garuu hafuuraan arguu dandeenya. Museen Waaqayyoon arguu barbaadaa ture ni fuula kee arguun barbaada jedhee 570 oliin jechaaf jechaan erga walitti dubbatanii booddee garuu dhumarratti fuula kee arguun barbaadaadhaan fuula koo arganii dhaabbachuu danda'u hin jireen. Garuu jecha isaa sana waadaa isaa sana kabajuudhaaf jecha tulluu Taaboor irratti Waaqayyoon maal godheera? Ifa waaqummaa isaadhaan itti mul'ateera. Musee waan maal godheef? Amantaatti waan cimeef, seera Waaqayyoo waan eegeef. Guyyaa 40 fi halkan 40 soomaa ture. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos isa kana cimsuudhaaf dhufe. Kanaaf soomuu keenyaan akkuma duuka bu'oonni giftii keenya dubaroo Maariyaam argan ani isinis soomuu keenyaatiin giftii keenya dubaroo Maariyaam arguu dandeenya. Barakata ilma ishee yookiin immoo suga ilma ishee irraatii argachuu dandeenya. Fakkeenyaaf sooma dhaloota yookiin immoo sooma gannaa kan jedhu jira miti.
Sooma gannaa jechuun dhalachuu Kiristoosiin dursa Kiristoosii ni dhalata jedhamee raajotaan inni raajame yemmaa raawwatamuudhaa ga'utti soomiidhaan isa simachuu qabna jechuudhaan duuka bu'oonni sooma sana qabatanii gaddaa turan. Maal gaddaa turan? Tokkoffaan waa'ee cubbuu isaanii yakka isaaniif gaddaa turan. Lammaffaan baroota darbe sana waggaa 5,500 cubbuu jala jiraachuu isaanii sanaaf gaddaa turan. Gadduun isaanii immoo isa yaadachuuf ture. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhufuun isaa sababii cubbuu sanaatiif akka ta'e yaadatan gaddaa turan. Lammaffaa immoo soomadhaan iccitiin dhokataan waan ifuuf iccitii dhokataan isaaniif fi Waaqayyoon uumaa isaanii karaa sirriidhaan akka waaqeffatan akka Waaqayyoon hin gaddisiisneef iccitiin hafuura qulqulluu isaaniif akka kennamuuf laphee qulqulluudhaan akka isa waaqeffataniif isa duukaa akka bu'aniif Yesuus Kiristoosin amananii addunyaarra deemanii wangeela akka lallabaniif iccitiin dhokataan akka isaaniif ifuudhaaf kadhachaa turan. Ani isinis egaa waggaa waggaadhaan sooma gannaa hin soomu. Dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ni kabaju. Yesuus Kiristoos amma lammaffaa deebi'ee dhalatu. Garuu waa'ee dhaloota isaadhaaf ni soomu. Maal yaadachuudhaaf? Baroota darban sana yaadachuudhaaf. Baroota waggoota 5,500 dhalli namaa cubbuu jala ture sana yaadachuudhaaf. Ammoo nuti cubbuu keessa jirramoo hin jirru jennee keessatti of ilaaluudhaaf. Bara sana yaadachuu qofa miti. Bara amma keessa jirru yeroo amma keessa jirru irratti nutu maal fakkaanna? Anuu maalan fakkaadha jennee kana keessatti of ilaallu waan ta'eef jechuudha. Addaam fi waan cubbuu hojjetanii waggaa 5,500 guutuu garbummaadhaan turan. Siyoonii keessa dukkana keessa turan. Ammas namni cubbuu hojjetu dukkana keessa jira waan ta'eef dukkana keessa jira moo ifa keessa jira jennee kan keessatti of ilaallu keessatti of madaallu waan ta'eef. Lammaffaan immoo eebba Waaqayyoo irraa argachuudhaaf. Suga Waaqayyoo irraa argachuudhaaf. Tajaajilaa fi waaqeffannaa keenya keessatti dhugaadhaan Waaqayyoon akka waaqeffannuuf iccitiin hafuura qulqulluu akka nuu kennamuudhaaf jecha sooma keenya ni soomnaa kadhannaa keenya ni kadhannaa jechuudha. Kanaaf nuu fi kiristaanotaaf bu'aa guddaa qaba waan ta'eef soomni yeroo kamiyyuu abbootiin keenya yommuu dubbatan soomni madaa lubbuu gorsiti. Lubbuun keenya waggoota hedduudhaaf waggaa 5,500 guutuu sababii cubbuutiin yakkaatiin madooftee turte. Madaa kana kan suphu, madaa kana kan fayyisuu danda'u zayitii gaarii kan ta'e soomadha jechuudha. Kadhannaadha jechuudha. Kanaafuu kadhannaan Waaqayyo biratti, soomiin Waaqayyo biratti iddoo olaanaa qaba. Waaqayyo wajjin walitti nu araarsu, Waaqayyo wajjin walitti nu fiduu ni danda'a waan ta'eef sooma kana soomuun faayidaa guddaa nu qaba jechuudha. Egaa akkuma dhageessan gaaffiiwwan sooma irratti ka'uuf deebii guutuu barnoota kana keessaa argachuu akka dandeessan abdiin qaba jechuudha. Egaa waa'ee soomatiin wal qabsiisee wantoonni gaaffii isinitti ta'an yoo jiraate koomentii kana jalatti barreessuudhaan gaaffii gaafattan viidiyoo itti aanu keessatti immoo deebii guutuu isinii qabadhee dhiyaachuu nan danda'a jechuudha. Egaa gaaffii fi deebiin keenya guyyaa har'aa haala yeroo irratti waa'ee sooma irratti kan gaafatameef deebiin isaa kana fakkaata. Qophii itti aanu kan biroodhaan hanga walitti deebinutti nagaadhaan tura. Wasbaatil Egzaabeer.